Harka fuunee daawwattoota keenyaa akkam jirtan iddoolee garaagaraa teessanii warreen sagantaa Direwood daawwachaa jirtan martinuu salaamanni keenya kan onni irraa maddee bakka isin jirtanitti qilleensarraan isin bira nuuf haadha qabu isiniin jechaadha guyyaa arraan tanaatiif jennee sagantaa takka keessattuu yeroo ammaan tanaa waa'ee dhukkuba koronaadhaa wajjin wal qabatee guutuu biyyattiidhaa waa'uma dhukkuba kanaati kan haasawaadhaatu jirtu nuti immoo har'a mee waa'ee dhukkuba kanarraa achi baaneeti waa'ee walgaafata aadaa Oromoo irratti nama hedduu cimaatee fi sammuu isaa keessa laabireerii Oromoodhaa jechuun nama dandeenyu tokko wajjin kan haasawnu taala. Namni kunis Master Hassan Abdulqadir jaama. Master Hassan Abdulqadir jechuun gaafa biyya ture Direwood keessatti manuma isaanii keessatti jechuudha. Meeshaalee aadaa Oromoo durirraa kaasee hanga ammaa akkaataa ittiin walitti dhufeenya uummata Oromoodhaa keessattuu afran qalloo baandiilee afran qalloo dur turte. Ammoo baandii tamiitu jira waan jirurratti mooraa isaa keessatti bifa adda taheen akka muuziyeemitti godhee bifa ittiin nama daawwachiiseetu jira gara biraatiin ammaas muuziyeemii kana daawwachuudhaan gara Finfinneetti illee affeerramee badhaasa argachuudhaan akkasumatti illee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa illee badhaasa argatee jira. Kanaaf nutis arraan tana Master Hassan Abdulqadirii wajjin waa'ee wal odeeffata aadaa Oromoo irratti Master Hassan wajjin turtii gabaabaa takka kan goonu taana. Hanga dhuma sagantaatti nu faana turaan hordofaa isiniin jechaadha. Qopheessaan gaa Iskandar Aliyyiiti. Sagantaa isiniif dhiyeessu garuu ana. Kaameraamaanii keenya immoo Saaladdiin Mahammad Sool Istiidiyoodha jaama. Gaa Master Hassan wajjin kan haasawnu taana. Master miidiyaaleen hedduun siyaamee hoggaanii fi waa'ee dhimma Oromoo irratti dubbisu hundaa'u hayyamteeti kan wajjin haasawtu. Nutullee akka nu hayyamtu waan beeynuuf si gaafanne nu hayyamuu keetiif guddisnee si galateeffannaa waa'ee walgaafata aadaa Oromoo irratti kan si hojii haasawnu nu hayyamuu keetiif guddisnee si galateeffanna Master. Tole Direwood na afeeruu keessaniif galatooma asinna dhiyeessitanii waa'ee wal odeeffata aadaa Oromoo nu hayyameettanii na gaafachuu keessaniifis fayyaan isin haamuduun isiniin jedha. Tolega Master aadaan Oromoodhaa kan irraa jalqabnee ammatti fixuu dandeenyu miti hedduu bal'aadha. Kamirraa haa hafnu mee? Bakkuma feetarraa eegali waa'ee sirna gadaa yoo feetee waa'ee gartee dhaha Oromoo yoo feetee waa'ee gartee akkaataa uumama afaan Oromoo yoo barbaadde uumama feete kallattii sittolerraa eegali waan dandeenya hawaasa keenya waliin barsiifna. Bakkuma sittolerraa eegaleeti. Akkaataa Oromoon ittiin dhahatu waa'ee sanirratti mee Master yoo haasawne maal si fakkaata? Bakka bareeddurraa eegaltee dhaha Oromoo filachuun kan waan guddaadha. Dhaha jechuun qaroomina Oromoo agarsiisa. Oromoo kaalendar jechuudha. Dhaha jechi jedhu yeroo gartee urjii fi jiini sarara tokkorra dhufee dhahee jedhama wal harkatee jechuudha. Dhaha Oromooti. Kaalendara Oromoo jechuudha. Dhaha Oromoo jechuun Oromoon nama hawaasa qaroominaan guddaa ture hawaasa iftihee jiraachuu ture kaalendara mataa isaa qaba. So ajandaa kana yoo kanarraa barsiifnetti egaa ajandaa bareedaa fudhattee gaafii itti oofuu dandeessa waa'ee kaalendara Oromoo irraa qaceellotti hubannaa gahaa akka uummanni argatu godhuun ni danda'a. Kanatti illee kitaaba barreesseetiin ture gaafaan biyya jiru kitaaba ayyaantuu gadaa jedhu like bara 2017 as magaalaa Minnesotatti eebifne University of Minnesotatti qopheeffameerratti achitti eebisne kitaaba kanallee ni yaadadha. So waa'ee dhaha Oromoo ofa dhugaafii qabdu ati. Master galatoomisiin jechaadha. Mee akkaataa ittiin qoodaminsa guyyaadha kanarratti haasawnu. Qoodamee guyyaa eega jetteefu qoodameenii guyyaan tokko bakka sadii gurguddatti adda baha akka Oromoon ittiin dhahachaa turetti jechuudha. Bakka sadii gurguddatti adda baha isaanis qawweetu tokkoffaan lammaffaan ganama sadaffaan gala. Sadeen kunis bakka jahatti adda baha fiifu. Qawweettuun bakka jahatti adda cabxi, ganamni bakka jahatti adda caba, gallinis bakka jahatti adda caba. Kanneen adda cabsinee ilaaluuf si qabdii yoo hayyamte adda baafnee qawweettuun maal maali, ganamni maal maali,
galli maal maali kaja'u laalla jechuudha. Amma fakkeenyaaf qawweetuun midnight uummanni faranjii jiru kana halkan walakkaa jechuudha. Ukkulolaliit amaarree joosanii qawweetu ittiin Oromoon halkan walakkeessa halkanii gartee sa'a jaha cinarraa eegalee jechuudha. Akka biyya teenyaatti lakkaa'u jira sa'aadha. Sa'a jaha cinarraa eegalee qawweetu jedhaniini. Ganamni immoo sa'a 12 cinarraa eegala. Galli ilaa hanqa halkan walakkaatti si geessa. Adda qoodumee isaanii irratti immoo adda baafnee takka takkatti ilaaluu dandeenya gaa'ii. Akka inni fachiifnaatis gaafii teettee ofaanis addaanis si bal'isa. Akkuma ati ibsitetti egaa akkaataa Oromoon yeroo ammaa namni sa'a laallatee sa'a 6 sa'a 7 sa'a 8 jeeti sa'aadhaan kan deemu yeroo duraanii garuutu sa'a akkaataa ittiin dhawatee aduurraan tilmaamatee ittiin wal beeksisuutu jira. Dhahanii Oromoo kaalendeera Oromootti dalagu deemsa ji'aa urjii aduu laalaniiti dhahatanii lakkaawwatanii Oromooni deemsa isaanii kana laaleeti murteeffata guyyaa saniin baafata guyyaa akkatti lakkaawwatu qaba halkan akkatti lakkaawwatu qaba torbaan akkatti lakkaawwatu qaba baatiillee akkatti lakkaawwatu qaba amataas akkatti lakkaawwatu qaba jechuudha Oromoon hundaafuu rogorogatti qaba hundinuu barnoota danda'ee qaba gaa atiitu amma kana keessaa filatee hawaasa keetiif daawwattoota keenyaaf maal akka fayyadu atiitu keessaa filee arra kanarratti marannettee guyyatti tokkorra yoo haasofne gaarii namni akka nifanne adda baafnee irratti haasofna waa'ee guyyaa feetamoo oodumee guyyaa barbaadamoo oodumee torbaan akkamitti Oromoon torbaaneeffataa kajoo akkamitti lakkaawaa maqaa torbaanii guyyaa fi halkan akkamitti adda baasee lakkaawaa kajoo yoo feete habaatii waliigalaa yoo feete amata akkamitti lakkaawaa yoo feete kun hundi mata dureelee gurguddoodha san keessaa gaatii kasitti tole filee ammallee carraa siifiin kanna gaafii teettee hubachuu dandeessa. Mee waa'ee qawweetuu irratti yoo haasofnu tole qawweetuu jettee qawweetuun ganama midnight irraa jennee subii jechuudha midnight halkan walakkaa irraa eegalee sa'a 6 cinarraa eegalee jechuudha hanga bariisaa jaanii bariisaa jechuun naannoo sa'a 9:10 azaana dura akka biyya teenyatti naannoo sa'a 9:10 kanaan bariisaa ittiin Oromoon san booda dimimmisaa jira dimimmisa jechuun naannoo sa'a salaata subii around sa'a 11 jechuudha akka biyyaatti barii bira dhufee jira jechuudha sa'a 11 gizee dhufee dimimmisa jedhaniin amma achi booda gaa dimimmisa irraa eegalee deeqa 30 walitti dhiyaata yoo sa'aan salaata subii irraa eegalee hanga ganama sa'a 12 cinaatti ni fiidi sa'aan dafee jijjiirame ifaan san dhufaa dhufa deeqa 30 wal jijjiira kanallee Oromoon sa'a qabaaf amma dimimisatti aanee barraaqaa jira sa'a 5 irraa amma sa'a 11 irraa amma 11 cinaa barraaqa jedhaniini 11 cinarraa ilaa hanga sa'a 12 ammoo barii jedhaniin barii 12 cinarraa 12 irraa amma 12 cinaa diirama jedhan Oromoon diirama bariitti aanee diirama amma qawweetuun bariisaa si keessatti bariisaan dimimisa si keessa dimimmisni barraaqa si keessa barraaqni barii si keessa bariin immoo diiramatti si keessa hanga sa'a 12 fi cinaa dhufnee jechuudha ammaan tana qawweetuun hanga sa'a 12 cinaatti eegamti midnight irraa eegalta halkan walakkaarraa hanga ganama 12 fi cinaa kana jechuun akka faranjiitti midnight irraa eegalee hanga ganama sa'a 6 fi cinaa jechuudha akka faranjiitti akka biyyaatti amma sa'a 12 cinaatti deemti qawweetuun. Qawweetuun hanga sa'aatii 12 eega jenneefu sa'a 12 hoo kan jiru mee kanaas daawwattoota keenyaaf nuuf ibsiif akka gaa isaan hin ifannetti. Okay ganama amma gaa eegas qawweetuu fixnee ganama dhufna gaama ganamni sa'a 12 cinarraa eegalaa jenne ganama jenne 12 takkaa cinaatti orra biliqii jaaniin biliqii ganamni ganamatti aanee biliqii jira biliqii jechuun yeroo aduun ifa sii gabbaaftee biliqechuu eegaltee jechuudha biliqii ittiin Oromoon biliqii nama yeroo san dhalate biliseefaa baasaniif maqaallee sii galte biliqii san ilaa hanga sa'a 2tti deemti sa'a 2 irraa hamma sa'a 4 immoo orraa jaaniin orraa sa'a 2 irraa hamma 4 orraa jaaniin nama barnoota booda'anii dhufillee garee orraafatee dhufe jaan hawaasa keessatti jirti ammallee orraa jaaniin sa'a 4 irraa hamma sa'a 6 waaree jaaniin waaree jaaniin sa'a 4 irraa hamma 6 nama sa'a san dhalatillee waaree baasaniif amma fakkeenyaaf nama beekamaa goota Oromoo Bakar waaree abbaan isaa waaree maqaan Bakar waaree garte akkasii moggaasa Oromoon
yeroodhaan dhaabbatee maqaallee moggaasa. Sa'a jaharraa hamma sa'a saddeetii jaharraa hamma saddeetii barcaa ittiin Oromoon. Barcaa tan hawaasni keenya qamaatitti beeka. Qamaatii miti. Sa'a santu barcaa jaama Oromoo biratti. Bocuu barcaa akkasitti dhufama. Bocuu jechuun diboo jechuudha. Borcuu jechuun immoo laaquu walitti borcuu walitti shukuumuu jechuudha. Borcuu jaanii barcaa hoggaa ta'e immoo ifnana jechuudha. Mul'ata adda bahaa jechuudha. Mul'ata jechuudha. Sa'a aduu waa hunda mul'iftee jechuudha. Sa'a aduun sammuutti si baatee gaaddidduun ta'e miila jala si galtu. Barcaa ittiin Oromoon sa'a barcaa jaaniin. Barcaa jaaniin sa'a san Oromoon sa'a waan hin qabneef akkanatti lakkaawwata gaa. Ganama je'ee, biliqii je'ee, orraa je'ee, waarii je'ee barcaa ja'a. Barcaan tun amma sa'a saddeetii deemti. Sa'a saddeetirraa amma sagalii cinaa immoo saafee jaaniin. Hay aduu saafeen akkana gootaati. Aduu saafee waan akkanaa godhaa jaan. Saafee jaaniin. Hanqa asrii sa'a sagalii fi cinaatti deema jechuudha saafanii kunis. So ganamni sa'a 12 cinarraa eegalee hamma sa'a sagalii fi cinaatti ganama kanaa deema. Akkitti adda qoodama immoo ganamaa jira, biliqii jira, orraa jira, waaree jira, barcaa jira, saafee jira jechuudha. Akkasitti adda qoodama ganamni. Hedduu si galateeffachaadha. Keessattuu daawwattoonni keenya gaa sagantaa kana daawwatanii hedduu akka irraa baru jiranii fi ittiin gammadu jiran abdii guddaa qabaachaadha. Mee maastar gaanutis akka isaan hin hifannetti akka hin hifachiifnetti jechuudha. Silaa waan bal'aadha kan kaasuu dandeenyu haaluma ta'u garuu fuulduraaf sagantaalee torbaanittis ta'u guyyaa guyyaattis ta'u guyyaa lamattis ta'u. Akkanatti wal barsiisuudhaan wal hubachiisuu ni danda'ama. Mee maal jetta maastar? Hawaasa ni hubachiifnu jechuun kee waan gaariidhaan ittiin gammada maaliif addama murtee akkanatti guyyaa adda addaa nagaafachaa yoo hawaasa barsiifte hedduun tolaanis maaliif Oromoon guyyaan tokko ka guyyaa tokkotti hin deebine baatiin guutuun maqaa danda'e qabdi. Torbaan guutuun maqaa danda'e qaba. Torbaan hundi ammas torbaan afurii baatii keessa jiru torbaan afuranuu maqaa qaba. Guyyoonni torban isaan keessa jirus maqaa adda addaa qaban. So kana hundaa ugaa maybe akka amma jettee ni hubachiifnu sagantaatti dhuftutti gaa ni barsiifna yoo ati gaa kana afeertu ani qophiidha. Sagantaa biraatiin walitti kan dachaanu taana tan arraatiif garuutu maqaa Direwoodiitii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisnee lama allama gan siin jenna maastar yaa laabireerii Oromoo guddisnee si galateeffannaa galatoomi siin jenna. Direwood isinis galatoomaa hawaasni keenya kan jaawwachaa jirtanillee galatoomaa. Video Direwood irratti isin dabraa jiru kana barnoota gaarii irraa argattan jeetiin amana. YouTube irratti yeroo isaan gadhiisan liinkuma tanaa wajjin share godhaa fi gabbuuftanii Facebook irratti warri maxxansitan osoo liinkuma wajjin share gootanii warri Direwood irraa fayyadamuu ta'ee sagantaalee babbareedduu akkanaatti isin dhiyeessuudhaaf hamilee harkata. So hamilee walii ijaaruunis qooduma anaaf ati qabnu. So kanarra dhaabbadde ergaa sana dabarsuun barbaada. Turtiin hojii qabaataniif galatoomaa. Sagantaatti aanutan waliin dhufnu guyyaa gaarii qabaadhaa kanartanis halkan gaarii qabaadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee wal odeeffata aadaa Oromoo irratti wanti xiqqaan wal qindeeffanne kanaan akka gammaddan abdii guddaa qabaachaadha. Yoo rabbi jee sagantaa itti aantutti maastar Hassanii wajjin kan walitti deebinu taana. Hangasitti Direwood daawwachaadha. Like, share, subscribe godhaadha. Nooliin turaa sagantaa teenyatti itti aantu hawwiidhaan eeggadhaa isiniin jechaadha. Isin jaalanna guyyaa gaarii qabaadhaa.